nama saniitti jechuudha. Haa fannifamuu jedhanii. Yeroo kana maal godhan ka isa fannisu takka abbaa isaa takka ilma isaati takka obboleessa aanaa isaa jechuudha isa fannisu nama sana. Gosa tiyyaa miti gosa nama saniitu isa fannisa jechuudha. Maaliif namni yoo du'e gosa ni qaba? Hin qabu hin du'e. Saniif gosti fannifti. Yeroo fannisanii osoo lubbuun irraan baane abbaan kiyya dhaqee funyoo san muree isa san ilma godhata. Maaliif funyoo san yeroo mure akka waan amma dhaleetti fudhata. Akka waan amma dhaleetti maaliif gosa san irraa ba'ee jira. Already gosa san ajjeefteef irraa. Fuudheeti ilma godhatee ilma funyoo jedhan. Imaartiin akkana addunyaa irra hafe. Asatti namni ilma lama ilma kee ajjeese fuudhee ilma godhachuu caalaa wanni jiru hin jiru. Uummanni Oromoo tanaaf gudoora qabaa guddina guddaa qabaachaa ture. Uummata heera tumatee heera mataa isaatiin bulaa ture. Gadaa duratti illee baana beeka. Gadaa duratti illee uummata heera tumatee heeraan bulaa ture. Waashaniin bulaa ture. Heera qaba, seera qaba, hooda qaba. Profeesar Yeesan ni balleessi Habashaan. Oromoon immoo duulallee yoo dhaqee cabse ilmoo san hin ajjeesu ilmoon buutii jeen ajjeesu. Fuudheeti ilma dhukkee jee maxxanfata. Ilma dhukkee. Haati darbitee biraa deemtee ilma mitii jee maxxanfata. So wannoonni siin jedhu kun amma namoota Oromoo irratti dhaabbatee jiru. Heera kana tumateeti heera lallabaatiin kanas bakka itti ilaaluu qabu. Heera gaadaa jee keessummaan gaafa duraa daldalaaf namni wal keessa deema. Isaaniitiin dhufe karaa itti ilaaluu qaba. Karaa afuran kanatti heera kaayate. Seeratti yoo deemu immoo seera bakka sadii adda baase. Seera fannoo, seera dhalachaa, seera daboollaa jee bakka sadii adda baafate illee. Akkanatti heeraa fi seera tumate uummataaf danda'ee jiraachuu ture jechuun uummanni kun. Heera ibin amma akka afran qallootti heeruma kanaa yeroo tolchan heera kololoofaa jedhanii jira. Heera kololoo jechuun namni tokko yoo haadhaa fi abbaa harkaan tuqe dhawee jirtu ba'ee ni ajjeesan. Hidhaniiti supheessanii hallayyaa geessanii kololaachisan. Achii dhagaa gaararraa kufaa hallayyaa bu'ee halkan bineensisaa nyaata. Heera kololoo jedhaniin uummata heera kanaa tumatee hin buluu ture jechuudha. Kanaaf itti hinaamu uummata aadaa qabu uummata heera tumatee namoomaan jiraachuu ture uummata gabrummaatti aman. Ifiifi naman gabroonfatu gabrummaatti isin amanu gootummaa qabammaas. Akka Oromoo amma jirtu kanaa miti. Gootummaa jirtu qabaachuu ture Oromoo gootummaa saniini heerota akkanaa namoomaa kana tumate sodaataa miti. Kaalendara mataa isaa qabu uummata seeraa fi heera mataa isaa qabu uummata amantii mataa isaa qabu. Saniif uummanni haarabaatiis karaa amantii bakka ibsee daldalaan kan dhufee uummata Habashaattis Poortugaal qabatee gubbaarraa dhufee reefuun tana waa'ee daroo baashaa Turkiitii fi Ijiptii kaasuu ture Profeesar Muhammad. Kun dheeraa wanni isaa lolli sana akkamitti ta'amee sandura akkamitti yeroo dheeraa tu'ame iskiriinaa kanaa fidee dhufee turte. Akkamii eegalamee wareegama akkamii godhamee eegalamee wareegama akkamii godhamee miilik dhufee afran qalloo cabsuu dura afran qalloo isa dura Ijiptii wajjin lola akkam keessa akka turte. Osoo lola sana irraa hin beefatiin akkaataa Profeesar hanga tokko tuqee jira. Waan sana irra bal'inaan dubbachuu kee abbootii gadaa yeroo san turte san dura abbootii gadaa lola labsaa turte. Ibin Calanqoo irratti ni mo'amtee jee Profeesar Muhammad Sarreef dhugaadha. Lola Calanqoo lolaa irratti calii irratti haa mo'ame Oromoon. Calanqoo haraa irratti ni mo'e Calanqoo lolaa irrattis ni mo'e Calanqoo sadii ni beeytani. Calanqoo haraatti mo'e Calanqoo lolaattis mo'e Calanqoo calii irra mo'ame. Humna guddoo waan fidee dhufeef jechuun miili. Malee san dura cabsee ture jechuudha. Lola irra ture uummata lola ture laaffisaa dhufe. Soo seenaan uummata kanaa seenaa bal'oodhaa jechuu barbaadeeti. Dr. Absamad Fature, Profesor Fature, Profesor Hussein Khadiri jira, Profesor Dr. Sukare Fat jira. Namoota gurguddaa jira kan san dura dhaabbanni haasawaa sila professional screenaan akkasii waan takka garsaa sootu bareeda ture. Garuu screenin dalagu jaa namumaan yaada duraayin takka dubbadhaa isinitti hin dheeressu. Yaada galatooma obbo waggaa jaatammaffaa ture. Sila maaliif warreen beektaa sochii afran qalloo kana yeroo kaasan namni gariin waa'uma gartee ijoollee hawwisoo san laala. Hawwisoo urjii bakkalchaa jira, biiftuu ganamaa jira, arsalee jira, suuqailaa jira, maskoobii jira, biiftuu biyya keenyaa jedhanii hawwisoolee hedduu jira. Maqaa isaaniitii wajjin qaba kitaaballee barreessee hin ture. Bura 600 ho'i. Silaa guyyaa irraatii fituu fedhee namni ijoollee sini galee. San bira kutee gara kubbaatiinis ni jiran ijoolleen afran qalloo warra akka afran qalloo bira kutee sadarkaa biyyatti. Ilmaan afran qalloo irraa ba'ee warra kubbaan yaamsisuu ture jira. Sigaltee san hundaa'uu jiraan siin jee. Kana hundarratti lolo bobbaa waraana bobbaafatanii mo'amanii deebi'anii ayyaana isaanii akkatti ayyaaneffatan wallaalanii caba gurguddaa isaan irra ga'ee barsan dura. San booda Oromoota kana keessaa boojuu godhan namoota qaqqabatanii warra hoggana waraanaa tarsimoo waraanaa irraa fudhatanii odeeffannoodhaan bifa aadaan dhufanii cabsan. Akkuma ituu yeroo cabsan amma ituu laaftutti cabsine
warra muceefaa jechuudha. Ituu tana humna waraana arsii irraa haafe achi cabsanii achi haafe hidhaataniiti gama duubaatiin dhufan gama dummuugaatiin karaa machaaraa saniin jechuudha. Asiin karaa mataa haaraa kanaan ifirraa dadhabanii mataa haaraa jechuun bakka namni itti cabee hedduu cabni namaa guddaan itti achiin cabsuu dadhabnaani gama machaaraa kanaan dhufan duubarraa karaa lamaan asiin Oromootu fidanii dhufan jechuudha. Warra arsii irraa haafe qaboo jaatan waraana godhatanii isaanii dhufan. So karaa lamaan akkasii ituu cabse dhufe gaafa lolaa hundaa ture lolli ituu amma ituu yeroo geerartu yeroo dhiichuutu maal jedhe jiisaa jechuun dhageenye jiisaa beellamaan dhufe lolii qe'ee yeroo jaaniimi jiisaan san lola jiisaati ka ituuti ka waraana ituuti waraanni afran qallootiis waan jiru qabu murtii guutoo hootu mirree dannabaan dachaaf na gurbee leenca horree jaan dhiichisa qaban jechuu siigalte amma namni dhiichifni kun ka ituuti dhiichifni kun ka afran qallooti addan beeku waraanni afran qalloo kun murtii guutoo jaanii isaanis murtii guutoo hootu mirree jeeti akkatti wanta jiru qabu ka ituutis jiisaa beellamaan dhufe lolii qeeroo manarra baara gutanaa miti qeeroo dhugaa san baana qeeroo akka ammaan tana warri afaaniitti afaan jijjiiran kana qeeroo akka itti dhageetti an dur amma nama hoggaa jennu dhalaa fi dhiira bakka bu'aami akkasitti qeeroo jechuun dubartii fi dhiirallee bakka bu'aa jira. Harri amma jaan kana kinti beeku anaadatti kinti baradhe namni tokko yeroo faamilii irraa buqqo hobabbo bobbaasa horii hormaa tokko jechuudha bobbaasaa fi qarree takka kana dhaltuun horii san qarree jaamti. Bobbaasaa fi qarree kannanii fi jaan kan hin beeku. Har'a immoo jijjiiraniiti hin beeku akkamitti akka ilaalame qarree dubartii Oromootiin qarree jechuun seenan horiidhaan jaame. So wanni akkasiis ni mul'ata. Numa sirreeffataa deeman dhawaataan sirreeffachaa deema. So akka tijaan dhiichisa kanallee akkaataa waan keessa dabarfatan qaban hibboo yeroo hibboo jaan akka tijaan qabu Oromoon lafaa ka'ee hibboon jiru bara Oromoon jaarsi Oromoo yeroo ijoollee waliin qabee teessee dubbisu waan jiruuf qaba. Hibbootan yeroo gaafatu bu'aa barnootaatii fi miidhaa wallaalaa ibsuuf fayyadamti manguddoon ta'e wayin irraa isin himatanirra hibboo ja'anii gaafata ni wallaalanii deebisu maal ja'an biyya naa kannaa ja'an laal amma ijoolleen biyya kannitiif biyya irraa fudhateeti maal godha barnoota isaa kana deebisee himaaf jechuudha maal itti himu jira wallaalaan biyya isaa dabarsee kannaa beekaan barnoota isaatiin biyya irraa fudhataa himu jira. Wanni Oromoon fayyadamtu kun hundinuu teeknikaalii ergaa mataa isaa qaba jechuudha. Hibboonis maayisinis waan irraa jaaniif akka tijaan qaban. Maaliif eega cabiinsi dhufee nama keessa irra bitanii haasoo inni ulfaata haasoo jecha haasoo Oromoon cinaggaliin haasoo. So tooftaalee akkanaa kana fayyadamu tokko hibboo mammaasaa geerarsa darashii shoobdoo siigalte wantoota akkanaa kana fayyadamu. Isaan immoo gaa namni si arrabsu si faarsu itti Oromoon. Lola deeqaa 30 yoo jaanis waan irra laalamu qabu isaan irra jechuu barbaadeeti. Lola yeroo dheeraa godhamee yeroo dheeraa irra deebiidhaan bakka lama sadiitti lola godhame lola yeroo xiqqatti ogguu takkatti godhame miti lolli calanqooti. So hundinuu akkaataa irraa dubbatan qaba yoo haafne kaan irraa kaanii nu dabarsa. Wanni keenya guddaadha jechuudha qabeenyi nuti harkaa qabnu ni beekne malee aadaa Oromoo irratti waan gurguddaatu dhaloota ammaa keessallee jira. Waan dhaloonni beekuu qabu afaan uummanni dubbatu keessa irratti maamaasanni mammaakuu keessatti nama jechuun raahuu eegala Oromoon badhaadhe nama jaami nama jechuun hiikaa qaba Oromoo biratti namooma yeroo joo hiikaa qaba akkanuma lafaa ka'ee moggaasu bara waa hundi hiikaa qaba gaa amma namni tokko maqaan ka'ee eenyu waliin jaame yeroo dhufe Oromoon maqaa jechuun maal jechuu akkanumatti waan mogga'ee maquu achi maqee as maqeen jennu gamana maqe maaltu adda si godhaa jechuudhaami hiikaa qaba hundinuu akkami nagaa yeroo ijoollee hiikaa qaba Oromoo biratti. Marata jo, abba jo, haadha jo, ilmoo jo, hundi ilmoo reefu tana si fakkeenyaaf namni tokko ilmoo yoo argate maal jenna ijasaa siin arge hin jennu. Okay maaliif ijasaa siin arge jaan? Okay kan an dhale ijatti arge kan dhale ijasaa siin arge nama akka seegame ijjitu yeroo waliin dhufte maal taati ijoollee agartanii ijoollee ture jaani. Ibin wantoonni Oromoo kun akkana qaba ogummaa qaba. Wantoota dubbiseetiin Ismaa'il Muhammadiin dubbisuu ture. Afran qalloo tana jaare amma Jarman jira. Dhiyoo tana isa dubbiseetiin mee akkamitti jaartanii maal ture waa'ee kana odeeffadhen. Nuti fadhiin keenya guddaan ka ture je Oromoo jechuun kana waan nun hayyamneef maqaa biraa ka isaan duniyaa majeessan diduu fi afran qalloo kun akkuma Oromoo kana yuus goone jecha kana malee gosa afran ittiin jaaranne. Ammaas nuti kitaaba katabee jira. Maal jaa kitaaba san gubbatti hoogganaan Oromoo guddaan oganoonni Oromoo guddaan oganaa jechuun aart nama jiru artistii jechuun yoo ta'e akkasi fayyadamuu ture. Harree yoo gaafatamne oganaan maal jettee hin beeku.
hooggantuun maal jedhate hin beeku si galte moor kitaabni isaa silaa asit dhufee bareedaa ture irraa yaadu ture hin dhufne kitaaba isaa asirratti agarre silaa isallee arganne bareedaadha jaanii ni naasoo rakkoon qaban waan Oromoo himuudhaaf intarestii guddaan qabaadheetiin dhufee piroojeektaran silaan agarsiisanii daqiiqaa 40 illee waan hedduu takkaan isin garsiisa Oromoon osoo gabrummaan hin dhufin dura akkamitti jiraachaa ture akkamii waliin jiraachuu ture faamiliin akkamitti waliin fotoquu ture gadaa dura ibin dubartiin akka Oromoo bulchuu turte ni beektanii gadaa dura sirni gadaa kana dura dubartiin Oromoo akka bulchuu turte hoyyoo gotooyyee laliila sooyyee qalloo qasooyyee akkoo manooyyee dubartii shaniitu wal duraa duban Oromoo bulchu sirna dubartii sirna akkoo uummatee jechuudha hin taane jaanis sanirraa sirna gadaatti dhufe sirna gadaa kana keessa amma namni kan hin argee warma afran qalloo kana keessa jaarsoo fa'aa warra Somaalitti ta'uun arge dhugaa gariin afaan Somaalii dubbatan garuu jaarsoon uummata amata 360 gadaa Oromoo bulche beektan akkasitti gadaa Oromoo amata 360 warra bulche arroojiinis akkasii warra bulche afran qalloo kana keessa ibidda gurguddaa jiraachuu warra heera tumee gadaa kanallee bulchee jiraachisa har'a Oromoo dhiibamaa yeroo dhufe warri dhiibu san amma Hargeysa eegali gama gadi bishaan achirraa eegali Mogadishoo eegali Mogadishoo tan amma wanti Loorenz Tsaggaayee Gabramadiin maal jedha Mogadishoon inda Maqaadishoo ammas maal jedhe Makadallaan inda Makadalaa jedhe yoo loloosaa dhageeffatan Loorenz Tsaggaayee Gabramadiin way argata Diinshoo amma paarkii Diinshoo jira Makadishoo jira Makadallaa jira so wantoota Oromoo kana dhiibamaa dhufu Oromoo agarta lafa isaarraa yeroo dhiibamaa dhufe namni afaan jijjiirachaa dhufa aadaa jijjiirachaa dhufa gariin afaan Somaalee dubbatan garuu uummata aadaa Oromoo gadaa Oromoo irra jirruun kana gadaa kana amata kuma meeqaaf 360 uummata bulcha gadaa Oromoo seera tuma jechuudha so gadaan kun amma sirna eegumsaati sirna eegumsaa akka namni namatti hin dabarre akka namni waaqatti hin dabarre itti gaadiyan gaaduun beektanii gaadi'u namni tokko yeroo horii yoo ilman miilani gaadiyanii sirna gaadi'u sirna gaadaa sirna eegumsaa jechuudha Oromoon akka namni seera waaqaatti hin dabarre seera namaatti hin dabarre ittiidhaaf bakka guddaa kan akka irra jirru kan hin baanu beekaa akka irra jirru uummata nuu gadi akka reefu taasirraa jaan baashaan pireezidaantiin Afran Qalloo Global Society reefu maal jedhe uummata nu fakkaatu hin gabroomne uummata nuu gadi so wantu saniitu hinaaffaa fi wantoota amma agartan Oromoo keessatti amma mul'atu kan nuuf fide malee Oromoon akka hin turre uummata arjaa ture uummata sooreessa ture uummata maxxanfatu uummata nama ilma godhatu ilma fiiti wajjin nama tokko ilma yoo godhate maqaaf qofa ilman godhatu namni inni ilma godhate san fakkeenyaaf yoo namni waa du'e anna Jamaaloo warra keenya galfadhe ilma yoon godhadhe ilmi kiyya kabraa nama ajjeese gumaa yeroo guuran Jamaaloo dura hafal kan gosa gale kana jechuudha kan hin guddifadhe kan yoo namni keenya narraa du'e ilmaan kiyyarraa guyyaa gumaan dhufu ka dura fudhatu isa kana jechuun maal hangafa godhu jechuudha ummata kanaati Oromoon ummata hangafummaa kan nama ilma fudhate kanaaf illee hangafummaa kan so tollinni Oromoo waan himamee dhumaatii miti jechuu barbaadete Oromoon tun dhiyoota nama wajji mareenneeti makkuma Amaara jechuun maali Somaalee jechuun maali Oromoo jechuun kun maalirra dhufe gizee gaafannaan maali nama dura dhagee biyyatti Somaalee jechuun irraa ilmoo jechuudha itti sitee waan tolaniif afaan Somaalee warri beeku ni beeka Somaal jedhan irraa ilmoo jechuudha so Oromoo kun yennaani Oromoo jechuun Ormuu jecha jawurraa dhufee naan jaana Ormuun beektanii filtar godhu qulqulleessu amma namni tokko yoo namni alaa dhufe ilmi kiyya yoo ka'ee ulaa bani jee mana namaa dhufe ulaa bani jeen gabbee ilaalee afaan inni hin beekne yoo dubbatan eenyu gizee nan jee maal jaa jara tokko hin beekuu jaa afaan biraa dubbatan jechuudha Orma tokko hin beeku yoo jee immoo afaan Oromoo dubbatan isaatu isaan hin beekne malee Oromoo dhagaruun qulqulleen isaa faddan baane jechuudha afaan isaan dubbatan beekee jira Orma tokko jaa Oromoo jechuun qulqulluudha hanaan jaa waan sanii qabadhee hime beektanii so ummata qulqulluu ummata dhugatti mee waan kana naa Oromeessi namaan jaan gara namni dhiyoo tana naa Oromeessi waan kana qulqulleessi si galtee ummata Oromoo namni ibin nama hambaatillee hawaan gaarii godhu tokko argan aboo inni kun Oromoodha jaan dhiigee jechuu miti beeki garuu qulqullummaa isaa sarragaa bahaa jira jechuudha so Oromoon waa hedduudha qaba galatoomaa ulfaadhaa baga guyyaa 60 waggaa 60 bu'uureeffama Afran Qalloo Disingee